har'a doktora fayyaa xiinsammuu ta'een isin yaalaafanii onneen keessan sababa tokko malee dhasdhas isiniin jedhee beekam. Halkan hirriba dhabdanii lafa dhiyaa barraaqaan walitti dhuftanii beektu. Guyyaa guutuu dhiphina maaliif akka ta'e sababni isaa hin beekamneen laaftanii beektu. Kun maal isiniin jedham? Eeyyeen kun cinqama sammuu yookaan ingazaayitii jedhama. Har'a waa'ee dhibee dhokataa hunda keenya miidhaa jiru kana bal'inaan waliin haa ilaallu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Cinqamni sammuu jechuun jijjiirama miiraa fi qaama dhiibbaa naannoo irraa nurra gahuun uumamuudha. Ta'us garaagarummaa guddaa tokko hubachuu qabna. Dhiphinni sammuu istirees nuti guyyaatti keessummeessinu amma wanti nu jeeqe yookaan rakkoon sun turuu qofa turuu danda'a. Fakkeenyaaf qormaata yookaan hojii yoo finne dhabama. Garuu cinqamni sammuu ingaazaayit jedhamu kun sababa beekamaa tokko malee yeroo dheeraadhaaf sammuu keenya kan dhiphisuu fi boqonnaa kan nu dhowwatu dhibee cimaadha. Humna keenya ol yoo ta'e jireenya keenya guutuu diiga. Maaltu cinqama kana sassaaba? Sababoonni guddaan kanneen armaan gadiiti. Yaaddoo humnaa oliiti. Yaaddoo humnaa olii jechuun waa'ee wanta tokko baay'isanii gadi fageenyaan yaaduudha. Jijjiirama tasaa jechuun jireenya keessatti mudannoo badaa fi dhiibbaa cimaa tasaa dhufu jechuudha. Gadda cimaa jechuun namoota jaallannu tasa of biraa dhabuudha. Mudannoo sodaachisaa jechuun ammoo balaa mormiirra darbee kan akka gudeeddii yookaan balaa konkolaataatti. Ba'aa jireenyaa jechuun itti gaafatamummaa guddaa dandeettii keenyaa ol ta'e baachuudha. Rakkina diinagdee jechuun hojii dhabdummaa fi dhiphina jireenyaati. Fayyaa qaamaa jechuun ammoo dhukkuba yeroo dheeraadhaaf hin fayyine qabaachuun fakkeenyaaf kanneen akka dhibee sukkaaraati. Of madaaluu jechuun yeroo hunda jireenya keenyaa kan namoota biroo yookaan hiriyoota keenyaatiin madaaluun of gadi xiqqeessuudha. Karoora sobaa jechuun ammoo karoora humnaa olii karoorsuun raawwachuudhaaf of dhiphisuudha. Cinqamni sammuu keessoo keessa yoo seenee mallattoolee kanaan of saaxila. Inni tokkoffaan hirriba dhabuu fi ija walitti qabuu dadhabuudha. Inni lammaffaan hojii fi barnoota irratti xiyyeeffannoo dhabuudha. Inni sadaffaan yeroo hunda mukaa'uu fi gadduu of keessaa qaba. Inni arfaffaan gariin isaanii ammoo yeroo hunda aaruu fi namaan loluudha. Inni shanaffaan murtoowwan badaa fi bilchina hin qabne ariitiin murteessuudha. Inni jahaffaan namootaa fi maatii wajjin walii galuuf rakkachuudha. Inni torbaffaan furmaata sobaa barbaacham araada garaa keessa of dhoskuudha. Inni saddeettaffaan mallattoolee qaamaati. Bowwuu mataa, dhukkubbii qaama hundaa, ilkaan qaruum, qoma keessatti dhukkubbiin dhagahamuu fi dhasdhas jedhanii dhahannaan onnee dabaluufaadha. Hubachiisa guddaa namni kamuu dhiphina sammuu sadarkaa garaa jireenya isaa keessatti keessummeessaa oola. Garuu dhiphinni sun humna keessanii ol yoo ta'e to'achuu yoo dadhabdanii hojii fi jireenya guyyaa keessan yoo jeeqee turtii yeroo dheeraa yookaan ji'ootaa yoo qabaate ogeessa bira deemtanii ilaalamuu qabdu. Yaaliin isaa cimina mallattoolee fi sababa isaa irratti hundaa'a. Haa ta'u malee jireenya keessan keessatti tarkaanfiiwwan armaan gadii fudhachuun dhiphina kana baay'ee hir'isuu dandeessu. Sochii qaamaa guyyaatti daqiiqaa 30 hanga sa'aatii 1 hojjedhaa. Nyaata sirriirraa, bunaa fi nyaata sukkaara qabu hir'isaa. Of eeggannoo araada alkoolii fi sigaaraa irraa guutummaatti of qusadhaa. Boqonnaa gahaa, hirriba gahaa sa'aatii 6 hanga 8 guyyaa tokko keessatti argadhaa. Hawaasummaa, hiriyoota gaarii fi maatii wajjin yeroo dabarsuun keessoo keessan boqachiisaa. Miidiyaa hir'isaa, dhiphina miliquuf jecha guyyaa guutuu TV yookaan miidiyaa hawaasummaa sooshaal miidiyaa irra ooluu irraa of qusadhaa. Ogeessa dubbisuu yoo kanaan isin didee ogeessa fayyaa xiinsammuu, ogeessa saayikooloojii, yaadaa fi amala namaa qoratu haasofsiisuun fala guddaadha. Fayyaa argadhaa, dhiphina malee jiraadhaa. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. An Abdusalaam Araarsaan ture. Nagaan haftaa.